Guyyaa tokko keessatti biilboordii beeksisaa meeqa argitanii ooltu? Akkasumas immoo meeqan isaanii ni yaadattu? Har'a immoo biilboordii 3D ta'an ajaa'ibsiisoo adda addaa biyyoota garaagaraa irratti mul'achaa jiran waliin ilaalla. Akkuma argaa jirtanii adurreen qaamaan baay'ee guddoo taate kun gamoo hoteela irratti yeroo yeroodhaan mul'atti. Biilboordiin kun biyya Jaappaan Tookiyoo keessatti argama. Adurree kana adda kan ishee godhu sagalee isheen dhageessituudha. Namoonni baay'ee sagalee ishee ilaaluudhaaf gara gamoo sanatti yeroo baay'ee ni imalu yookiin immoo gara gamoo kanaa dhufanii ishee waraabbachuudhaaf ilaaluudhaaf ni dhufu. Kan itti aanu beeksisa kophee Nike'ti. Egaa kunis gamoo wal fakkaataa achuma magaalaa Tookiyoo keessatti kan argamudha. Kun immoo biilboordii lallaafaa yookiin immoo Coca-Colaadha. Biilboordiin 3D ta'e kuni Guinness World irratti kan galmaa'edha. Sababii dheerina isaa irraan kan ka'e dheerinni isaa haga gamoo abbaa dabaree 6 kan ta'udha. Akkuma beekamu yeroo ammaa sababii Covididhaa fi bakkeen bashannanaa hedduun cufaadha. Warreen Ocean Wave ilaaluu barbaadaniif immoo kun furmaata gaariidha jedhamee kan jirudha. Kun immoo Kooriyaa Kibbaa keessatti kan argamudha. Biyya Kooriyaa keessatti gabaan konkolaataa GP baay'ee olaanaadha. Kan agarsiisuudhaaf displeeyin kun as ba'e jechuudha.
你小子，更加谁的理由如何？只敢跟我背上我的。Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like, yaada qabdan immoo comment irratti naaf barreessaa. Warreen gara naaf deeliitti har'a dhuftan immoo subscribe gochuudhaan naaf deelii jajjabeessaa. Viidiyoo biraatiin aga walitti dhufnutti nagaan naaf tura. Horaa bulaa.